bakami jajada bareda kesati ካልሆነ ግን የሰው ልጅ መዝለፍ አትችሉም የኔ ልጅ ጫና ይባላል እኔ የልጅን ጉዴ ሰማሁኝ ቆጣች በኋላ እኔ ልጅሽ ምን ዲናት ቢሉ እኔ ልጄ ልጅ አገረች ናት ተመመለው ወንዳታውም ነበር ጉዴ ምታወቅ እሷ ራሷ እኮ ሰቃች ማም እኮ ከዛ በፍር ነበር ስትል ማሚ አው ሲሪየስ Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo. Nageenya araarri waaqayyo isiniif haa ta'u jirra jirtu jecha akkam fayyaa keessanii anis nagaa koo jira guyyaa guyyaadhaan viidiyoo adda addaa qabannee kara keessan dhufna nuti. Egaa akkuma beekamu viidiyoon guyyaarraa qabadhee dhufellee viidiyoo adda ta'edha jechaadha. Dursa warroonni chaanela keenya faarawaa taatan chaanela keenya subscribe like share comment gochuudhaan yaada qeeqa qabdan hundaa balballi inbox keenya yeroo kamiyyuu banaa jira. Yaada keessan qeeqa keessan komii keessan nuti eegsisuu dandeessan jechaadha. Egaa itti aansuudhaan dhimmi har'a guyyaa irraa dubbachuu dhufe dhimma kiyaa fi dhimma faaniiti jechaadha. Faanii ni beektanii soddaa ishee yookiin abbaa manaa saamrii ilma intala jiji jechaadha. So kana dura viidiyoo baatee kana dura illee jijini hulaa barriitiin hulaa mana fincaanitiin suuta jedhee ilaalee qaamni isaa xiqqaadha jette. Ofaan ofiitiin kana dubbatta jechaadha. Safuu guddicha namoonni immoo viidiyoon waraabama gaafa ishii waasaftu laayifiin rikoordiin jira yuutuubii irra gadhiifamee bakka mara jira. Tokko mucaan gaafsanillee zimuma jedheen dubbanne. Amma immoo ol baastee bifa addisiidhaanii harraba addisii yookiin ajandaa haarawwoote jechaadha. Tokkoffaa na daffaruudhaaf yookiin na gudeeduudhaaf yaaliin irratti taasisee. Mucayyoon tiyya ulfataatee na biratti adeessu jennaan didamee mana ishee dhaqee nyaata oduun hojjechaa fi jiru lukkuu osoo hojjechaa jiru na daffaruudhaaf isheen gaadaa siree irra ciisaa jirti inni immoo na daffaruudhaaf dhufee bakka nanichi keenii jirutti dhufee qaama saalaa isaanitti mul'isee jette tokko kaza lukkuu sun abishaatu haadhiisu hin jenne saataat jedheen achitti gatee achi bahee deeme jette. Tokko lama. Mucaan suni faanin jechaadha. Akkuma beekamu arraba kanarra dammoo godhanii liqimsa jedhee yaadu'an. Naamusa isaatirraa jechaadha. Mucaa akkasaniyyuu hin jiru addunyaa matanarraa. Amala qabeessa maatii isaa jalatti arrabsitee. Isa arrabsitee. Gaafa mucaan jalqabaa tone dhalattu diqaalaan mana kootti hin galtu jettee diqaalaan Tigree mana koo seentu jettee gadi baatee viidiyoo meeqa hojjettee seenaan namaa yoo waan gaarii hojjetteelee darbite waan gaariidhaan seevisi godhama. Garuu wanta gadhees hojjettee gaafa darbitu tokkos waanuma gadheetu seevisi godhamee darba. So dhaloonni maal narraa barata? Ilmaan ijoollee xiyyaatu noo ilmaan intala xiyyaatu maal baratu? Sagalee koo kana akkawwan keenya maaf nun jaalanne maaf abbaa keenya jibbiti kan jedhu maal baratanii guddatan ka jedhu yaaduu qabdi ture namittiin ko tokko karas yaaduu dhiiste haafoo ishii kan hunda dhiiste osoo mucumtuu kunuuyyuu waan akkasii godhe ta'ee maal gochuu gabana abbaa manaa mucayyoo miidiyaa irratti haasofte waa'ee beetasabaati kun hinde Meediaan kun boruu badaa YouTubein boru YouTube ishiit irratti gadhiiste jirti viidiyoo hojjette. Innis viidiyoo hojjete gadhiise. Inni maal jedhee biyya seerri jirtu jirra. Anis kana dura si kabajeen ture. Haadha manaa isheeti jedhee si kabajee. Harmee isheeti jedhee si kabajee. Amma garuu haadha koo arrabsite, abbaa koo arrabsite, obbolaa koo arrabsite, ijoollee koo na jalatti arrabsite, na arrabsite, si jalaa callisee amma garuu narraan ta'echuu taanaan humna sittin deemwani karaa seeratiin jirra biyya seerri jirtu jirra karaa seeratiin si gaafadhaa jedhee mucaa jedhee viidiyoo hojjate is macarrashaa jechuudha masxanqaqaa yookiin of eeggannoo sadhumaa kenneef narra taa'ii diddu taanaan biyya seerri jiru jirra achi karaa seeratiin wal gaafannaa jedhee kaazaa kaatee amma abbaan manaa mucayyoo kiyyaa na gudeeduudhaaf natti yaali taasise. Qaama saalaa natti mul'isee jette. Kuni mi'a dhugaadha jedhanii yaadanii. Kun dhuguma ni fakkaata. Yaa ummata keenya maal ta'a namni?
social media boru darbu jennee maaliif of salphisna maa of salphisni namitti kun galgala qabriitiin bar guyyaan qiyaama dhiyaattetti dhiiroo zaman barri dhumaa ga'ee jira dhaloonni safuu dagatee jira karaarra dogongorree jira mee amma dubartiin kun of xiqqeessite malee bara waan isheen amma mucaa salphise seeti malee mataa ishee xiqqeessaa jirti matuma ishee xiqqeessite hinde akkamitti akkana jedha namni maal ishiidhan jedha gaafa dura ijaan ulaadhan ilaalee ulaa mana fincaanitiin ilaalee qaamni saala isaa xiqqaadha jette maal barbaada laalti mee maal barbaadu laalti qaama saala isaa maal gooti bakka inni mana fincaanii jiru maal gochuu dhaqxee laalti ishiitu daffare moo isatu ishee daffare jedhama asirratti hinde namni safuu dagatee bardhaloonni karaarra goraa jira eshi ofiyoo bultii akkattiin jiraatan wallaalte ofii akkamitti akka gajjedhanii jiraatan yoo wallaalte bultii mucayyoo ishee maa diigdi odoo mucaan kun gudeeduudhaaf yaalii irratti taasisee ta'ee dhugaa qaba uffannaa ishii uffattu argitanii jirtu qumxaa uffatti asii harma boodii harma alatti baastee boodii jala kana bichaa xiqqoo qabsiistee akka xutmaa jetetti akkasitti uffattee fuuldura deemti ishii kun dubartii mucaan gudeedeyyuu itti mucaatti faradamu ka isheetti dugungorse isheetti uffannaa akkasii soddaa biratti uffannaan akkasii uffatama abbaa manaan talaa biratti uffannaa akkasii uffadheen fuuldura deemaan hindee dubartoonni keenya maal ta'aa jettan sila miidiyaan barbadee jira sirma erguma miidiyaan kun dhufe bakka balagatan safuun dagatame sodaa waaqaa hafe hindee zariin qabdu ishee zarii loluun hin qabdu ijoolluma ishee kanaafuu dhabdu ijoolleen ishee kun lafaa dhufa waxxaatidha ilmi ishee akka bira jiru sun maal ta'a milee isaa deebitee ilma hiriyaa ilma ishee akka ta'utti heerumte wadhaban gaafa sanis immoo ol baate waa meeqa haasofte maali dubartiin akkana dhiisuu qabdi bakka tokkoffaa duraan hin heerumne gizee ijoollummaan jirtu nama ishee fakkaatutti gizee san dhiistee amma erga guddoomtee maanguddoo taate erga akkawoo taate kaate heerumte salphina galgala keessaa heerumte haa heerumtu maal godhi jettiin mucaadhaan abbaa manaan tala isheeti maal godhi jetti odoo mucaan kun ushii daffaruudha gadhe gizee san waan akkasii hojjete argite achii baate dawwaltee fi iddoo biraatitti beellamtee qabdee wit goote adaba godhadhu taa'e ati ilma kiyya ani harmee keeti jettee mucaa kana gorsaan lolaanis ta'u kophaatti arrabsuu malee miidiyaa irratti akkana maaltu fide odoo godheewu jecha garuu mucaan dhibbaan mucaa kan irraa kakadhaayu jechuudha naamusa mucaa saniin jaaladhaan deebee mucaan kiyyaa intala tiyyaa ishiidhaaf hin madaalu intala tiyyaan hin madaalu inni bahaaraan dhufe isheen xiyyaaraan dhufte hindi wal jaallatan ta'eefi miti qumatis taanaan beekumsas taanaan bareedumsas taanaan intala tiyyatu caalaa jette haa caaltu ishee waanuma fedhee haa caaltu jarri wal jaallatanii mi isaan lamee walii ta'anii miti haati jidduu kana maal gooti maal gochuu as jidduu isaanii seenti gaa'illi kun kan intalaati kan haadha miti maal gochuu haati jidduu kana seente dhiiroo mee namni bakka kanatti dhugaa siniif galee viidiyoo tokko adeebinaa deebisa koomantii jala yaada keessanillee naa kaa'a hinde haadha jechuun bar bultiin talaa akka guduuffattu intalloo doobaa lagattee balleechite walii gaddeemtu taate lolteen jireenya ishee jalatti qabadhu akkanatti jiraatanii akkanaa miti akkanatti guddatanii akkanatti jiraatan jettee karaatti deebisti mucaan tun erga wal fuudhanii waggaa 7 ga'a mucaa faana waggaa 7 kana keessatti umriin ishee ergisee san waggaa 18 amma waggaa 25 haadha ijoollee lamaa taatetti jireenya ofii jiraachaa jirti barumsa ofii barachaa jirti mana ofii qabachaa jirti mucayyoon cimtuudha akkaadha miti ishii namoonni baay'een amma akka koomantii jalatti sooshaal miidiyaan guutuun jiijii arrabsan malee mucaatti namni jecha takka barreessa hin jiru kifuudha mucaan kan jedhee namni hin jiru dhugaadha ka hin mul'ata dhugaa dhugaa qabaatte bar haga tana namni sitti darbuu hin danda'u gaafsatti darbu dhugaa siif iyyiti laaf katti siif iyyiti dhugaa mucaa akkatti iyyaafi jirti laala miidiyaa irratti
So amma namoonni mucaan kana bichaa jedhee mastanqaqaa isa dhumaa viidiyoo hojjete narra dhaabadhu akkas jedhee viidiyoo irratti hojjete. So amma bakka kanatti jiijiin isa salphise seete malee mataa isheetiif salphatte. Harka ofiitiin of xiqqeechite bar harka ofiitiin soddaan akkana natti ta'e. Abbaan mana intala kootii na daffaruudhaaf yookiin na gudeeduudhaaf narratti yaali taasisee jette. Isheetu gudeeduu dhaqe malee mucaa miti. Maal barbaadu hulaa mana fincaanii jalaan ija baastee ilaalu maal soitti qaama isaatirra. Na hurii miti. Ani haadha fuunee jedhe laa jecha takkaanuu ishii cufe laa ani ishii fuunee jedhe kan fuudhe intala. Ani saamri fuudhe malee jiijii fuunee. Jiijii narraa gorii narraa taa'ii jedhe mucaan kun. So kana caalaa maalaa jedhuu ni barbaaddere salphinaa bar na ani si fuune jedheen himi intala fuudhe. Ani kana booda narraa gorii sirraa goreen jira. Intala keetirraa sin dhoowwu bakka barbaadanitti walii beellamtanii haadhaaf intala waan taataniif wal arguu dandeessanii. Ani garuu sin barbaadu nan barbaadini narraa gorii karaa seeratti walitti deemna kana booda jedhee. Kana caalaa maal akka godhu barbaadde ishii. Barkoottuu na gudeedii jechuudha. Hindee maal taatan dubartoonni miidiyaa irratti yaa Rabbi safuun oofte. Bara dhumaa sun ga'e simminta ishii zamanii jedhan sun dhufee jira bakka. Barichi dhumarra jirra. Addunyaan safuu dagatte dubartoonni safuu dagatte miidiyaa irratti bahanii gabanaa mana keessa iciitii maatii gadi miidiyaa irratti haasa'u na horii miti. Osuma qaama mucayyoo abbaa manaa intala isheetu argite na horiidha kun miidiyaa irratti haasa'uu qabdu. Mucaa isas ishiis teechistee hoo akka gorsaatitti himuu ni barbaadde. Yoo bultii mucayyootillee indii gummoo jette isuma kophaatti waamte gorsite. Mucaan sun gorsa nama ishii miti gorsa abbaa fedheen fudhata hindidu naamusa qaba jechaadha. Mucaa mala qabeessa akkasii garuu intalli ishee intalli jiiji haadha akkanaa kanarra dhalatte haadha addunyaa akkatti baxabbattu kanarra dhalatte naamusa akkasii san qabaachuyyuu intala ishee tanuu nan dinqisiifadhe. Haadhaaf intala jechuun hin ulfaata. I don't know. Mucaan bar akkanarraa ol jedhee ishii gisee wajjin mana isaaniitu wal ishii biraayyuu dhufan akkanarraa akkana ol jedhee ishii garaa ishiin ija baase ishii ilaalu. Jiijiin ofumaa maqaan jirre of salphiste. Harkuma isheetiin salphinna ofitti fuute malee mucaan kun isheen salphisne. Indee maqaan haadhotaa kaba salphinni dhufe bar. Dubartoonni salphinna keessa jiru bar. Maqaan dubartoota guutuun arrabsamaa jira balaa ishiitiin. Haadhonni akka miidiyaa fayyadamne kan jiru. Indee maaliif of xiqqeessina? Maaf of salphisna nuti salphina maaf barbaanna? Indee kabaja keenyaaf jalatti qabuu hin dandeenyu? Nuti kabajaa keenyaaf inu waan hin jirre bar ishee nama mucaa salphisaatti ofiif salphatte laalame. Hindee na wariidha bar kuni waan jedhamu hin qabne barisbii keenya. Ani akka kootitti garuu itti qaaneffadhe bakka isheen. Maqaan dubartoota guutuutu xiqqaate bar. Waa meeqa haasa'a kinoo miidiyaan ajandaa ishii godhatee viidiyoo kutanii miidiyaa keessa afarsan. Hindee maaltu uumame kana hunda? Waaqa bara ishiin zarii diqaalaadha. Ilmoon diqaalaan mana kiyya seentu jette gaafa mucayyoon ishiin tana jalqabaa deessu. Isheen mucayyoon mana yaalaatti ciniinsifachaa jirti biyya namaatitti. Isa bichaatu bira jira. Isheen garuu bakka biraatti taphatteetti bashannanti ilmoo diqaala mana koo seenu Tigreedha mucaan jette. Hindee tokkoffaa ishumtuu erga oromummaadhaaf dhaabbatte erga sabummaan itti dhagaamate jalqaba maal gochuu amaaratti heerumte. Intala Oromoo erga taate jiijiin jechaadha. Abbaan manaa ishee abbaan ijoollee ishee Amaara. Abbaan faane Saamriitii fi abbaan Naatii jechaadha. Ishii isaa udhiisne. Isaa udhiisne. Amma immoo mucayyoodhaan maaliif Oromoon heerumtaa? Tigreetti heerumtee maqaana nyaatte. Mucayyoon tiyya isaanii maltu intala tiyyatu beekaa intala tiyya beekumsaanis waa hundaanis malkiidhaanis qumatiidhaanis waa hundaanuu isa caalti. Caaltee dhiistee mucaadhaaf taate. Mucaan jaallate wal jaallatan walii galan
isheen maa'u isti dubbii galgalaan jaarti guddoona dabattee gadiin teessu. Ani dhugaa dubartii ta'uu kootti nan qaaneffadhe ishiin akkasitti akka saasoftu. Maali kuni salphini gurguddichi? Dubartoonni bari social media irratti fayyadama social media yoo hin beekin dhugaa barumsan qabaa. Ani cimtuudha. Ani aktiivistii fedhan caalaa. Waan feete caali waan feete gadi ta'e. Waan safuu uummataa cabsu jechuun maqaa Oromoodha hachaa. Waan safuu Oromoo cabsu jechuun sirrii miti. Ndee Oromoon saa nama akkanaan qabdi nama qiliqqilii. Kun Oromummaa osoo hin taanetti just qiliqqilii jechuudha malee Oromummaa mul'isu. Tokko. Isheen mucayyoo abbaa manaan talaa salphisuudhaaf salphatte. Miidiyaan guutuun ishee arrabsaa jiras. Xiqqaa guddaan ishee arrabsaa jira. Keessa tarteen baala gatte malee kun beekumsa se'inaa. Safuu dagatte dubartoonni. Hindee akkamitti akkana ta'uu danda'a? Dubartiin takka kabaja ishee eeggachuudhaaf naamusa ishee eeggachuudhaaf waan isheerra eeggamu hojjechuu qabdi. Malee waan isheerra hin eeggamne hojjechuu hin qabu. Dura laaltee miti? Hindee. Erga laalteeyyuu maal gootii baatee miidiyaa irratti himte? Namni maal naan jedhamaa dhabde? Isheen maal yaaddet qaama saalaa mucaa laaluu dhatte ulaadha. Maal yaaddeti? Mee natti deebisa uummata kiyya namni isin gali kun. Isheen maaluma yaaddetu barriidhaan ulaadhaan suuta jettee laalti. Maal sootti abbaa manaa mucayyootu irraa? Maaltu irratti ishee hafe? Laalte immoo ishee argite maal miidiyaa irratti baatee akkas jetti? Jeenni fincaa'uun argi. Maal gooti laalti? Maal gooti mana fincaanii biraa? Ka isa hidhu mana fincaanii jala teesse. Indee ofii gudeeduu barbaadde mana mucaan ishee gudeeduu hin barbaadde. Gaafa kaan dhuftee na gudeeduudhaaf natti meeshaa mul'isee dhufee jette. Safuu guddaadha kun. Of xiqqeessuudha kun salphina. Maaf miidiyaan waan fokkisaa hojjennaa? YouTube ishiitti irratti akkas jettee viidiyoo hojjette. Inni immoo narraa taa'ii. Si dhiiseen jiraadhu jiruu mataa keeti. Anis jireenya koon jiraadha. Ijoollee kiyya arrabsite. Maatii kiyya arrabsite. Na arrabsite jimisiin jedhee. Indoom saamrii gaafa arrabsitu intala isheeti waan feete haa jettu intala isheeti waan taateef jedhee zim jedhee jedhe. Ammas waa saamriitiif hin dubbadhu jedhe intala waan taateef. Garuu saamrii bakka barbaadetti beellamattee arguu dandeessi narraa gorii jedhe. Sirii viidiyoo viiliifi dhuftee arraba gastii banattees biyyachiin. Maali kun dhiiroo? Baay'ee namatti ulfaata. Waa ishee ani garuu I don't know. Nasurure dhugaa. Namoonni akka kuukuu sin jibbisiise viidiyoo kiyya kana laayik gochuun share godhaa wal dhaqqabsiisaa barri dhumaa dhiyaatteetti. Kanaafuu galatooma hordoftoota kiyya waan dhaggeeffattanii miira keessa waan hangaleefan dubbadhe. Viidiyoo biraatti nama walitti turtii gaarii isiniin jedha. Viidiyoo akkanaa kanatu waan akkanaa kanatu biyya keenya keessa jira waan ta'eef waan akkanaa kanarra of haa qoxxoomu dubartoonni jechuun barbaade irraa hojjedhe. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Hama viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha hordoftoota kiyya.